kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajniif jaalalluun suniif kan akkasuma salaamtaan ta'in qilleensarraan qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti sinaa ga'u. Akkam jirtan nageenyi keessan dasaa xiqqaa guddaan nagaa baddaaf gammoojjiin nagaa baadhoo maddii lamman nagaa sa'a namaan nagaa wanti rabbi isiniif kennu hunduu nagaa isiniif haa ta'u. Kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf, kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galata galfadha. Nulleen gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa keenya kamisa har'aa hagayya 8/2019 qabannee walitti deebineerra. Alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. Gaya hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaatti ka dhiiraa ka shamarranii hundi keessan ashamaa jennee harka isin fuunee jirra. Egaa sagantaa keenyas kunoo haala bareedaa taheen qabannee isiniif dhihannee jirra. Wanti sagantaa keenya har'aa bareechuu maal yoo jenne obboleessi keenya tokko naashidaa karaa raadiyoo madda nageenyaatiin nu qaqqabsiisee jira. Nunis immoo gurra isin buusuuf kunoo qophii xumurree dhihannee jirra inshaallah. Obboleessi keenya kun eenyu yoo jettan akkuma beekamu obboleessi keenya kun kacarraaqii karaa hedduun godhaa jiru. Eeyyee gama naashidaa baasuutiin kitaaba barreessuutiin eeyyee kan carraaqii hedduu godhaa jiru. Sheeka keenya Sheek Muhammad Sabaa yookaan Ustaaz Muhammad Sabaa jedhama jechuudha. Ustaaz Muhammad Sabaa nama naashidaalee adda addaa baasuun beekamu, akkasumatti geerarsalleen akkasumatti kitaaballeen barreessee jira. Garuu hawaasi keenya kutaawaloo biyya inni itti dhalate keessaa mee naashidaa Ustaaz Muhammad Sabaa kana eebbisna yookaan immoo kitaaba isaa kana eebbisna jedhanii namoota quuqamee namoota si cinaa dhaabbannaa yookaan kitaaba kee kana eebbisnaa jedhanii nama si cinaa dhaabbanna jedhanii halkanii guyyaa si wajjin jirra jedhanii isa jajjabeessan dhabamuun baay'ee nama gaddisiisa. Kana waan ta'eef gaa hawaasa tokko keessaa dafanii dammaquun rakkoodhaaf saaxilamaa isa jedhan fakkaate dubbiini. Hayyeegaa ustaaza keenyaaf rabbiin haa ta'u inshaallah rabbiin waan jabaate hunda haa laaffisuuf yoo rabbiin namaaf tahee wanni hundi laafaadha waan ta'eef kanaaf inshaallah hawaasi keenya hedduun jabaa fi jabeeffatuma gaariidha. Kanaafuu obboleessa keenya kana rabbiin amri jabaate haa laaffisuuf isinillee wal yaadachuun barbaachisaadha. Kanatti aansin immoo gareen adda addaa biyya adda addaa kana keessatti ijaaramee babal'atee jirus yaa hawaasa keenya akka tokko ta'u waliin ifannu waliin nuffinu. Kana waan ta'eef tokkummaa haa jabeessinuu. Tokkummaa yoo jiraate wanni hunduu ni jira jechuu barbaadeeti. Kana waan ta'eef egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu jalqaba odeeffannoo isin dhageessinaatti aansee naashidaa obboleessa keenya Ustaaz Muhammad Sabaa itti aansina. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan nu dhageessisu Boonaa Naasiri. Wal duraa boodaan immoo kan isin gaggeessu ana obboleessa keessa Muu'ee Calaadha. Turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'uun isiniin jedha. الشمع أركفونك وجمتوتا في هردفتوتا راديو مدى نجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيفنو قيار راقيا سديت بركم لما قل سقل كسن دقيسسو أنا بونا ناصري ترتين كيسن ولين هاتو واللو كمسي أنا دوي روا مقالا بورا كيست وجدتوني موتما مسين سوتا باو كنين ججير محمد فكنا سبب فتشودان غربيات بايساني غلنيف ميدان سنيف كنين ججون مقالا بورا كيستي ummata yaamanii daakuu kiiloo 30 hin caalle akka waan guddaa siniif kennina jechuun yeroo walitti qaban qeerroon keenya maqaa maaliitiin nuuf kennuuf teessan jechuun yeroo mootummaa gaafatan maqaa baqattootaatiin yeroo jedhaniin nuti miseensonni abaa'oo baqattootaa miti falmattoota haqaati jechuun foonaasan gadhiisanii akka deeman nuuf himan. Obboleewwan keenya mana hidhaa Dasee keessatti dararamaa turan guyyaa dheengaddaa mana murtiitti dhihaatuun isaanii ni yaadatamu. Obboleewwan keenya kun mana murtiitti dhihaatanilleen osoo murtii hin argatin manuma hidhaa Daseetti deebi'anii akka rakkataa jiran maddeen keenya nuuf gabaasan. Aanaa Baatee keessatti ilmaan Oromoo namni 2 shiftoota Afaariitiin rukutamuun beekameera. Qeerroo rukutaman kunis maqaan isaanii Adam Abduutii fi Idris Adam kan jedhaman yoo ta'u qeerroon keenya kun osoo saawwan isaanii laga buusanii bishaan obaasaa jiranii shiftoonni Afaarotaa gara jabeenyaan dhukkaasa irratti banuudhaan miidhaa jabaa akka irraan gahanii jiran maddeen keenya nuuf gabaasan. Qeerroowwan keenya kunis tokko mana yaalaa Dasee kan geeffame yoo ta'u tokko achumatti mana yaalaa Baatee keessatti akka wal'aanamaa jiru nuuf himaniiru. Sheeki guddaan Anwaar Yusuf jedhamu biyya Keeniyaa keessa jiraataa ture badii tokko malee wiixata darbe qabamanii achuma biyya Keeniyaa keessatti dararamaa akka jiran odeeffannoon garaagaraa ni addeessa.
ilmaan Oromoo Baalee Raayituu keessatti jiraatan rakkoo beelaatiin saaxilamuun beekameera. Ilmaan Oromoo kan Somaalee irraa buqqa'anii dirree keessa jiraataa turan osoo mootummaan furmaata nuuf godha jedhanii obsaan eeggatanii sababa waan sooratan dhabuutiin lubbuun nama hedduu kan wareegamee fi kan lubbuudhaan jiranis rakkoo cimaa keessa akka jiran miidiyaaleen garaagaraan gabaasaniiru. Egaa hordoftoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa sagantaalee hafanii waliin turtii gaarii. Maashaallah tabaarakallah boolessa keenya boonaan asan rabbiin irraa haa jaallatu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya naahidaa boolessa keenya Absaad Muhammad Sabaat isin yaansine naahidaa kana egaa xumurtanii dhaggeeffattanii inshaallah hin goolamne jechuudha. Kanaafuu barumsa yookaan sagantaalee adda addaa isiniif himnee dhufuu dhabuu keenyaan hofochaa waan ta'eef yeroon haalli waan nuuf hin mijatiniif naahidaa obboleessa keenya kana waliin turtii gaarii isiniin jennaan nulleen egaa xumurree naahidaa kana waliin dhaggeeffannee isinitti dhaammanne jechuudha amsa keenya amma naahidaa obboleessa keenya kana waliin turtii gaarii isiniin jenna. Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya Rakayo Kenya Radio Matana Kenya Radio Matana Kenya Radio Matana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya ada kayu Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya ada kayu Kenya Penuh mantida wal bersisu kalurfane Odumu alap kesa anggadande ikende fanne eri ni jaramna kinobal sini udune nigenya bakayan nikavanna watakenya budang dakayun Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya Kudang ada kayu Kenya Sagale Udamai Wallo Hayole Dawe Kesa Kan sagale Dokaten Sari Asbasa Fikiri Bilugara Tafsira Abiyadita Quran Lafzi Dabare Sari Barsis Kumfuna Durakayosa Mirkota Jalmangenya Budang ada kayu Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya Budang ada kayu Kenya Kawalo Kofamiti Munda Muwahil Majibna Segale Ulamai Najidem Midani Jannan Nukurta Nuragos Asuma Walisira Ya Rabbi Tiardana Kalmane Kayu Kenya Budang ada kayu Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya Budang ada kayu Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio Kofamiti Tivile Taufenya Hamile Nafnune Kenya Budang ada kayu Kenya Radio Madana Kenya Radio Madana Kenya Radio
مدنقين راديو مكفابتي قيل دعوتنا حمل لنا فنقنا قدرات كيفون كنا ما شاء الله تبارك الله حملنا فنقنا قدرات كيفون كنا جد أستاذ كنا جد قادة كيفون كنا قدرات إن شاء الله يا ربي جد راته kanaaf bakka yaani numa geenya yoo rabbiin jiraate harka wal qabannee egaa kabdantoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa waan bareedaa argattan waan gurratti bareedu dhageessan jennee abdii qabna inshallah egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa duraa boodaan kan isin geggeessaa ture obboleessa keessan muhee callaa gamoodeffannootiin boonanaa sirtuun waliin ture egaa kabdantoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa sumarra goolamnee jirra haga sagantaa biraatti walitti deebinutti jireenya gaarii keessanuuf jiraadhaa bakka bareedaa nuuf qubadhaa kayaadanii wal argaadhaa waan jabaate rabbiin nu haa laafisu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh